ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው qabdani tokkoffaa diinota isaatu akkas godhe nama jedhu irraa fagaachuu qabdani mootummaadha nama jedhu irraa fagaachuu qabda warra suni warra dhugaa irraa fagaatee jechuudha waa dhossuudhaaf dhugaa kana karaa maqsuudhaaf warra deemudha fakkeenyaaf warri amma poostii barreeffama telegiraamii tokko asirra oofu mee durumaan dursoo an nama san keessaan deemeetu ragaa kana mana mootummaadhaaf kennuu dandeessa telegiraamiin kun ka isii ta'eedhaaf haaqa ta'e namni sun bilook na goote jechuudha. Intala tigisti itti fayyadamtu sanii miti? Ishiidha shabii guddaa tan qabuttuuf. Bilook na goote jechuudha. Maaliif ergachi gubbama amma kuni karaa maqsuu bakka haqa kana dhugaa kana karaa maqsuu fi nama deemtu waan ta'eef warra sani yaada sillee irraa fuudhuun hin barbaachisu waliin illee irraa haasa'uun hin barbaachisu. Wanni kuni biyaansi fakkeenyaaf adda tokko mucayyoon kuni ol kaatee falmachuu hin dandeettu haqa isii eenyu bira jira dhugaa isii eenyu bira jira dhugaa isiitiif namni falmuu danda'u nama adda lubbuu jiru jechuudha nama adda fayyaa lubbuu qabu nama haasa'uu danda'u artisti Andu'aalam Gosaa adda lubbuu qaba hormachuu danda'a anaa miti jechuu danda'a waan kana mootuu haga jiru ibsuu danda'a namni irra dubbachuu qabnuuf wanti dubbachuu qabnuuf isii afaan isii cadhise san qofaa jechuudha gartanii haala irratti ilaaluu qabna adeemsa akkasii irratti yoonnachuu qabna maaliif dhugumatti illee haqni dhugaa mucattii kana eenyu bira jirra jennaani tokkoffaa boleessuma kenna Andu'aalam Gosaa bira jira jechuudha mucayyoon kun mishiiti uf darbatte taate eenyu irraa abdii kutteeti eenyutti dheekkamteeti eenyutti ammootuu rakkina san galteerti garte haala kan irraa nama aantee isiin jaalattu sa irraa gaafa abdii guddatu gaafa emooshin taatu gaafa rakkinni isii qunnamu maal taati adeemsi akkasii uumamaa jechuudha gartanii inni beenne kaayoon lembeenne tokko mucayyoon obboleetti Andu'aalam achi keessa galu namni yeroo addaa haalli inni tol galaafatuun haalli inni tol dhabamsiisuun salphaadha karaa qorichoonni adda addaa kan daqiiqaa 10 sin tursiifne baay'een isaanii jiru jechuudha kunniin waan qoratamuu qabu kunniin waan laallamuu qabu kanaaf lubbuu qaalii mucayyoo qaalii lubbuu namaa kamiinuu qaalii lubbuu namaa qaalii bade kana dhiisteeti nama lubbuu arra jiru kana kafalmachuu danda'u yoo ammootuu haqa galchaa oolte gaataa jechuu kana dhugaan eenyuman jira manichuma san keessa jira dhugaan haqni kun manichuma san keessa jira manichuma san keessa bahuu qaba jechuudha akka dhugichi sun haqichi sun mana kana keessa mana san keessa bahuuf mootummaa irratti dhiibbaa gochuun barbaachisaa jechuudha ragaa mana yaalaa san dhufe mootummaa ifa bilisatti gadi baheetu dubbachuu qaba jechuudha kallattima gartanii haalonni kunniin biyaansi haalli qorannaa murteessaadha haalli qorannaan ta'uu qaba murteessaadha qorannaan kun biyaansi dhibbatti illee ta'uu dhabuu danda'a dhibbatti haqa mucayyoo kanaa dhugaa mucayyoo kanaa ta'uu danda'a fakkeenyaaf mee qorannoo tokko haa jennu mucayyoon kuni yookiin mucaan tokko mataa isii kana keessa dhaamee fadhaanameetiin du'e haa jennu erga du'ame mootuu reeffa san gara lafaatti yoo kan gad darbatan ta'e mataan isii inuma dho'aa jechuudha yoo mataa isii dho'aa ragaa tokkoffa yaalii tokkoffa san balleessuu danda'a yoo namni akkaan xiyyeeffannoodhaan hin tolchin jechuudha haayonni ragichi kuni
gara mootummaatti itti badu akkaataa mucayyoon yookiin duutee darbamte yoo jedhamu taate biyaansi darbamu isii sun ragaa kanaallee inni sadarkaa guddaadhaan gadi buusu baay'een jiraachuu malaa jechuudha. Kanaafuu biyaansi warri mana san keessa jiru namni mana san keessa jiru ani uduu fi ishiin ufumaa duute uduu ishiin ufii duute sababa eentu ta'a kan jedhu ragaa bakka keessa keenyaa xaraxarsina na shakkisiisa jechuudha. Uduu fi ishiiti ka duutu taate ka uf darbattu taate maalirraa kaateetu maaltu abdii kuteetu maalti ammootuu isii wanna ta'e kan jedhu baay'ee shakkaa jechuudha. Kanaafuu karaa nu ragaa itti dhiibuu qabnu karaa nu ammootuu gaafii kana haqa kana dhugaa kana gaafachuu qabnu obboleeyyiwwan keenya kan shamara kan gana humna hin qabne ka dhiira waliin jiraatan haadha manaa ta'aniitiin jiraatan ka gara fuulduraatiif illee dhugaa adda ishii kana irratti hundaa'uu qaba jechuudha. Kanaaf batala ijoolleen keenya shamaraa yeroo baay'ee dhiiroo ta'an kun nama miidiyaatti bahee waan beekamuuf nama miidiyaa waan taateef haala kanaan gisee obboleewwan keenya dhiiraatiin lubbuu isaanii badan baay'eedha jechuudha. Erga lubbuu isaanii illee badan ammootu ragaa kana dhoossuudhaaf affanuudhaaf ukkaamsuudhaaf haalli itti deemamu baay'eedha jechuudha. Kan ammoo mucaan shamaraa tokko waa'ee jechuu qabdi. Maaf ta'a jechuu qabdi. Maa barbaachisa ta'a jechuu qabdi jechuudha. Maaliif mucaan dhiiraa tokko mucaa shamaraa akkuma laayyotti akkuma ilmoo tiisisaatti buruqsuun hin barbaachisu waan ta'eef gaafa kana ta'u ammoo aandu alamitu akkas godhe jechuu kiyyan ta'a shakkiin kiyya akkuma jirutti ta'ee garuma fuulduraaf illee mucaa shamaraati waan kanaaf halkanii guyyaa gad dubbachuu qabu. Amma immoo mucaa shamaraati dhiiga mucayyoo kana balleessuudhaaf ka dhiira caalaa dhiiratu iyyuu hin doomi itti dhagamee dubbata. Mucaan shamaraa immoo haqqii kana karaa dabarsuudhaaf wanti isiin hin qonne hin jirtu wanni isiin hin jenne hin jirtu jechuudha. Kun immoo barbaachisaadha miti. Barbaachisaadha miti. Ishiin erga duute ka dhufuufis illeen mucaan dhiiraa tokko akkuma laayyotti akkuma barbaadetti baay'ee ani beekan nama biyya keessa jiru beeka keezii akkanaa kun gadi hin dhiyaatu jechuudha. Garuu miidiyaatti waan hin beekamneef namni ammoo waan hin beekneef cadhisatiitumaan darba malee yoo xiqqaate paarseentiidhaan mucaan shamaraa haati manaa Oromiyaa keessatti guyyaa keessatti namni lama ni mudataa jechuudha. Wanni akkanaa guyyatti yookiin sababa dhiiraatiin of ajjeestu yookiin ammoo innummaan ajjeesu. Kanniin namni irratti dubbachuu qabaa. Dhugaa akkasitti ilaaluu qabaa. Waan dubartiin asirra deemtee mootummaa diina qabaa maali qabaa diinni ishii san hin taane hin jiru waan ta'eef isa irraa of eegaa isinin jechuu barbaadee galatoma. Amma ana natti fakkaate yeroo malee Itti fufiyaa, itti fufiyaa. galatoomii yaada firoomsaan haasa'e kana keessaa waan tokko wanni ani naan taane ni jira. Maaliif jennaaniin mucayyoon tuni nama barate nama beekamtiis qabu yoo hin taanee fi nama isiidhaa hin taane biraa baatee deemtee akka barbaadde jireenya ofii barbaadde jiraachuu nama danda'u. Nama sadarkaa barnootaan illee digirii qabu nama kaampaasii keessa ture nama laayifii lafa kanarra jiru hunda addaan baasee beeku jechuudha. Nama waan isii ta'uuf waan isii hin taane illee adda baaftee beekti jechuudha. Namsee ofiit irratti murteessuus kan danda'u ishiidhumaa jechuudha. Maaliif jennaaniin namni wanti baratuuf waan ufafoo beekuu fi waan uf bira darbee fi waan itti dhufullee beekuudhaaf kan baratu. Barnoonni kana jechuudha kan nama fayyaduuf. Malee oluma kaatee akka nama waan barannee akka waan nama waan agarree qilleensuma irratti jaalalumaaf jecha lubbuu ofii hin baafti jedheellee hin yaadu. Dabalata ammoo dhiibbaa namni ishirratti geessuuf jecha illee lubbuu ofii ni baafti jedhee hin yaadu jechuudha. Akkuma inni jedhe. Haa ta'u malee Indu'aalamillee yookiin mucaan kunis lubbuu ishii ni baata jedhee hin yaadu jechuudha. Maaliif jennaan yeroo baay'ee akkaataan isaan ittiin waliin jiraatanii fi sadarkaan isii haadha manaa ofii namni miidiyaa irratti hin baasu akka barbaadeen godhu artistoonni keenya yeroo baay'ee yoo ka argitan ta'e namoonni haadha manaa isaa gadi baasee mul'isee deemuun hin jiru. Mucaa kana yoo ta'e malee jechuudha. Beekamtii qabaa
ishiin illee beekamtii qabdi. Haa ta'u malee garuu jaalala gaarii waliin jiraatan hammeenya isaanii hin dhageenye jechuudha. Amma ishiin boqattee jennaan hammeenya dhageenye malee achi dura hammeenya hin dhageenye namni tokkollee hin dhageenye. Warroonni itti dhiyaatan wajjin nyaatanii dhuganillee gaafachaa jirra. As dura hamaa isaanii hin dhageenye jedhama. Haa ta'u garuu wanti nama mudatu hin beekamu seexana guyyaadha. Akkanatti dabarta jedheeni rabbi ganama galmeessee waan ta'eef galmee ofii namni irra hin taru. Oromoon maal jedha seete bishaan aannan ka jige dhiisanii kaafe ol qabanii jedhan. Amma nuti haqa mucayyoo kanaa kallattii ittiin ba'uu fi mucaan kunillee rakkoo keessa akka hin seenne godhuudha malee kan godhuu qabnu nama lama wal bira dhabuu hin qabnu jedha nama akka yaada kokkootiitti akka yaada kiyya dhuunfaatitti. Har'a mucaa kanatu waan isirratti ajjeechaa raawwate jedhamee urmiidha akka irratti faradamu yoo kan godhamu ta'e hagam nama amansiisa wanti kun hagam dhugaadha wanti kun. Dabalata namni immoo nama waan ta'eef obboleettii qabna ilmoo qabna nullee boru waan nu mudatu hin beeknu waan hin taane murteessuu immoo hin dandeenyu jechuudha. Haa ta'u garuu waan haasofnu keessatti baay'ee of eeggannoodhaan osoo haasofne baay'ee bareeda. Sababni isaas dubartoonni yeroo baay'ee nama jaalatan dhaburraa uf dhabuu filatu. Yeroo baay'ee jechuudha. Nama jaalatan dhaburraa uf dhabuu filatu. Jaalalaa fi ho'iin afaan daangaa tarellee namni mucaan kun nama aartiiti. Nama argi wajjin akka barbaade ta'uu danda'a. Kanarraa kan hafe hinaaffaan daangaa tarellee isii miidhuu danda'a jedheen yaadaanin gara tokkoon immoo akka kara hin taaneen wayin dammoo seexannummaan itti butee waan kana keessa seenuu dandeetti jedha malee namni illee mootummaallee waa godha jedhee hin yaadu. Maaliif jennaanin qaama mootummaa mormuu miti mucayyoon tun. Dhimmi amma isaan jidduu jiru Indu'aalamimaa fi Rabbi jidduu jira jechuudha dhugaan isii jechuudha. Kan ajjeese isa jechuu osoo hin taane ufiinillee uf ajjeefte yaa'u inni waan irratti ishiin uf ajjeefte ni beeka waan ta'eef waan akkanaa waliin taane waan akkanaa waliin goonee kana irratti walii galuu dhabne kanaaf jecha uf ajjeefte yoo jedhe yakkamaadhaa miti jechuudha. Maaliif jennaanin hin ta'uu naan ta'uu jette murteeffachuu nama danda'u ishiin malee nama lubbuu ofiitirra murteessuu danda'u miti. Akkas gootee ofii uf balleessite itti gaafatamummaa jalaa hin ba'uu jechuudha miti. Namni tokko aarii namatti aaree yoo uf ajjeese seerri namatti aartee maa uf ajjeeftee nama itti aarte san sababa keetiif uf ajjeefte jedhee seerri nama hidhu hin jiru hin dhageenyellee akka addunyaatitti illee hin jiru jechuudha. Maaliif namni yoo nama ajjeese itti gaafatama malee ani namni natti aaree badii inni samiidhee yoo uf ajjeese ani itti gaafatamummaa hin fudhadhu hin qabu seerrillee itti gaafatamummaa nan gaafatulleedha. Sababni isaa seeratu jira biyya seeraati namni kun nama beekamaadha himattee himannaadhaan miidhaa isarraan ga'e san miidhama san mootummaan miidhama isiin miidhamte san irraa baasuu fi danda'a waan ta'eef osoo kan miidhamtu ta'e osoo tanaan dura miidhaa ishirraan ga'aa jiru ta'e gadi baatee miidiyaan hin jira qaama mootummaatti himattee miidhaa san jalaa baraaramuu dandeetti nama barate waan ta'eef. Akkasittillee odoo dubbii gara lamatti ilaalaatiin deemne namatti tola jedhaa kaafe dhiisanii amma kan darbe dhiisanii isii rabbi biyyee ittaa salphatu waan mucaatii fi waan ishiillee odoo haasaame jedhaa galatooma haasaa kiyya dhaggeeffachuu keessaniif. Tulluu hin dhagahamu. Injirtanii namni hin jiru. Ni dhagahama. Hayyee galatoom. Tulluun meebii hojiirra jira fakkaata. Itti fufi ati leensees. Hayyee xiqqoo kun ishiin rakkisaa jira. Hayyee galatooma hundi keessanuu nageenyi isiniif haa ta'u isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf nuti hundi keenya haqa obboleettii keenya ni barbaanna yoo ta'e gara lamaaniyyuu dubbachuu hin qabnu jechaadha. Garanas gara mucaas gara miciyyoos harkisuu hin qabnu. Dhugaa dhuguma dhiigni miciyyoo kanaan nu marare yooguma dhiigni ishee nutti dhaga'ame haqa ishee barbaanna taananii dhugaa jirtu dubbannee haqa rabbii haa baasu jechaa waan jiru irratti dubbachuudha jechaadha.
taateen miiciyoo kun manatti hergi ta'ee mana san keessa kan jiru hundumtuu itti gaafatamummaa ni fudhatan. Kanammoo mucaan kun ofii isheetii of miidhuu fi akkasuma namni biraa ishee miidhullee kan adda baasuu danda'u warruma mana san keessatii fi karaa seerati. Erga seerri qabatee haga danda'ametti hawaasni garana garas goranii olola dha'uu osoo hin taane wantoota ragaalee warroota miseejiiwwan garaagaraa poosti godhan sanillee karaa seeratiin akka to'atamanii fi akkasuma karaa gara seeratti dhiyeessanillee taasisuudha. Wanti faayidaa qabu jechaadha. Malee garanas garasisuu dubbanii faayidaa hin qabu jechaadha. Kanaaf akka makiyyaan waaqni uumaa ayyaan Oromoo Oromticha ammas dhiiga ishee lafatti hin gatini haqa ishee haa baasu jedha. Shamarran keenya immoo dhugaa dubbachuudhaaf lubbuu ofii hin balleessan irratti guyyaa guyyaatti kan lubbuu ofii irratti murteessanii jechaadha. Dubartoonni keenya takka laphee ofiitiin onnee ofii takka jaalatanii jennaanii lubbuu ofii dabarsanii kennuudhaaf wanti isaan duubatti deebisu hin jiru. Maaliif guyyaa guyyaan hargaa holla hundi keenya jechaadha. Hinaanfadhaan isaa ta'uu yookaan immoo jaalala keessa galtee yoo inni itti jijjiirramee sin barbaadullee yoo jedheen wantoota taatee akkasii kana kan ofirratti raawwachiisan shamarran keenya hedduudha jechaadha. Akka dubartii takkaatitti wanti nani dubbadhu shamarran keenya nama tokko walitti dhuftee jiruu keessa galtee amalli nama kanaa yoo siin taane yeruma gabaabaa keessatti otoo umurii dheeraa waliin hin turin nama kanarraa fagaachuu, nama kana hiikuu, keessumattuu dhiira hinaaffaa humnaa ol qaburraa fagaachuudha akka kiyyaatti jechuudha. Maaliif boru lubbuu kee garaafachuu danda'a namni kunillee jechaadha. Dhiira hinaaffaa humnaa ol qabu irraa fagaachuudha. Lammata walii galtee hin qabaanne taanan bultii walii galtee hin qabaanne yoomiyyuu yookaan si galaafata yookaan isa galaafata. Kanaaf walii galtee bakka hin qabaannetti illee dubartoonni keenya akka bulii sanirraa fagaatan jedha. Galatooma. Hayyee galatoomeetis lalise. Eenyudha dabareen kan eenyuti? DJ kan keeti itti fufi. DJ Bai. Okay, Kristina dubbattee taati. Tulluu nagaa keeti? Nagaadha akkam fayyuma? Gaasa waaqayyo. Yaa dubbadhee ture. Dubbiin baay'attee farreetti fe'an jedha Oromooni. Amma sirra deebiidhaan wannan jechuu barbaadu. Intalli okay obboleettiin kiyya amma dubbattee ture. Warroonni gadi ba'anii obboroodhaan ka'anii Facebook irratti maxxansan mooneet fa'aa jechuudha. Tigisti fa'aa meseejiin kan amma gadi ba'e sunniin agas ji'a jaamoo ji'a torba dura kan walii barreessanina. Ijoollee sunniin seeratti dhiyaatuu qabanii maal jechuudha seeratti dhiyaatuu qaban jechuun isaan tokkos godhe jechuudha osoo hin ta'in ragaa guddaatu isaan bira jira because eenyutu intala san akkasitti cinqaa jira yoo dhuguma ta'e jechuudha. Biyya kana keessatti namni maatii qabu, namni obboleessa qabu, abbaa qabu, haadha qabu, haala amma odeessamuu isaaniin akkasitti miidhame kana hunda jiraata jedhee yaadu Qiliinxoo keessattuu namni akkasitti miidhamu jiru nama siyaasaa nama jabaa yoo ta'e akkas godhani. Kanaafuu ijoollee sunis seeratti dhiyaachuu qabanii dhugaan intala kanaa bahuu kan qabu mana san keessaa fi ijoolleen hiriyoota ishee eenyutu akkasitti cinqaa akka tures baasuu qabanii jechuudha. Yaa waa baay'ee dubbachuun nama dhibata. Kanaafuu ofuma qusachuu wayyaa jedhee kana yaada dhugaa namaa balleessurraa beekudha. Garuu yaada ofii osoo garasitti simboori yaada ofii kennachuun gaariidha. Ammoo gorsi ani jechuu barbaadu ammallee yoo ta'e namni tokko si miidhedhaaf lubbuu kee baasuun gaarii miti. Eeyyaman qabdu lubbuu kee baasuudhaaf waaqayyotu baasa lubbuu. Isaan waaqayyo sii kenne lubbuu kanaafu dubartiin gaafa jaalatte akkasitti onnee guutuudhaan jaalatte waan akkas jedhamu hin jiru. Nama si kabaju namni disrespect gaafa si godhe ati har'a jijjiirama boru jijjiirama jecha waliin jiraachuu hin qabdu. Abbaa keetii miti kan si rukutu yookiin immoo
jaalala jechuun walitti qabame. So namni wal fedhii ofiitiin wal filatee naaf taati jedhee an kan waliin jiraatu yeroo baay'ee immoo jaalala keessatti waa baay'ee mudachuu danda'a. Yaada san tasgabbiidhaan namni haasa'uu qaba. Wanna maaliif akkas goote maaliif akkana goote jedhamee waliin haasa'uu gaafa emooshinii ta'an gaafa aaran xinnoo ishii yeroo walii kennuudha. Ergasii booda haasofta jechuudha. Namni tokko gaafa aaree dhufe akkasumatti ati mana keessaa itti aartan taanan waan taarii keessa seenna waan ta'eef of to'achuu qabna, emooshinii keenya to'achuu qabna. Lubbuu ofii irratti immoo wanti hin darbine hin jiru lafa kanarratti wanni hunduu ni darba. Tokko sidii seedeemamoo yookiin kan jaalu argatta ta'a yookiin immoo kophaadlee jiraachuun waan gaariidha. Kanaafuu dubartoonni keenya barumsa irratti diinagdee ofiit irratti gaafa guddatan akkasitti nama jalatti illee giddiidhaan buluun hin jiru jechuudha. Kana jechuun dhiirri hunda akkas godha jechuu miti. Dhiirri gaariin jira, abbaan gaariin jira. Garuu immoo warra akkasii yaadan kan ammoo nuti seeratti akka dhiyaataniif dhiibbaa gochuun barbaachisaadha jedhee yaada. Galatoomaa hundi keessan. Ayyee galatoom. DJ baay yeroo baay'ee si afaan Oromoo. Dhagaye asin dhageeffachuutti ture. Itti fufi. Galatoom Kiristiina. Yaani hundi keenya yaada kaasaanii ture, yaada bareedaa kaasaa turaniini. Dursa Waaqayyoon lubbuu obboleetti teennaa taphatte kana dhiiga ishee hin gatini. Kaani jechuu barbaaduun ammoo namni tokko akka waan isaatitti illee gara goon amma wanti nu dubbataarru waa'ee lubbuuti beekaa ummanni Oromoo hundiyyuu kan dubbataarru waa'ee lubbuu isheeti. Baazwee Andu'aalam illee falmachuu danda'a ishee lubbuun hin jirtu. Namni immoo ishee dubbachuu danda'a uummata Oromoo fi uummata Oromoo qofa. Nafxanyaan ammoo da'oo si godhatteeti da'oo lubbuu ishee qabee kana godhataniiti waan biraa dubbatan uummata keenya olirratti kakaasutti jiru. Hundi keenya waa'ee mucayyoo kanaallee haa ta'u waa'ee Andu'aalamis haa ta'u dhugaa jiru iddoo kanatti ka beeku Waaqaa fi Andu'aalam qofa. Tasa mee namni ishee nummaa hundi keenya tokko nama tokkootti hoggaa yaannuuni namni tokko waa malee lubbuuf hin balleessu. Waan fedhe yoo ta'e badii ofiisis haa ta'u badiis nama qaama biraattis haa ta'u namni onumaayyuu lafaa kee lubbuu fi balleessuu irratti interest ta'e ofirratti hojjetu jechuun. So mucayyoo tana maalidha ka jedhuufi Waaqaa fi Andu'aalamii fi uummanni gamoo san keessa jiran beekuu danda'u. Wanti beeknu hin jiru. Kaamman dhukkubsee irratti dubbataa jirru mucayyoon tun dhugaa obboleetti teenna Oromummaan tokko nu godha. Nu dhukkuba gaafa namni keenya lubbuu isaa akka tasaatti bahe. So qaamni mootummaallee ani dhimma biyya keessatti beektanii warri biyyaatii jirtanillee warri biyya keessallee jirtanii beekuu danda'a. Ijoollee gameeyyii bebeekamoo waggaanii kan nu dhabnu. Yeroo baay'ee yeroo hundaa jechuun shiraas haa ta'u shira malees haa ta'u karaan beekamne namni ijoolleen keenya maal ta'anii akka lubbuu isaan darban hin beekne waggaadhaan jechuun qaamni seeraalleen lubbuun nama kana karaa kanaan bahee jedhe wanti gabbee dubbatee miidiyaa irratti dubbatu dhimmaa caaluu irratti sargaa turtan achas ijoolleen gamee ijoolleen nu jala du'aaru jiru lubbuu isaanii baaru jiru.